Itoophiyaan haaromsa guddicha Itoophiyaa laga Abbayyaa irratti ijaarame waggoota 14 booda ijaartee xumuruu beeksifte. Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed waxabajjii keessa paarlamaatti dhiyaatanii dhimma kana mirkaneessaniiru. Waggaa 14 darban marii danuu ija godhachuu dhabee muddamaa fi wal dura dhaabbannaa meeqa booda Itoophiyaan xumuruu beeksiste. Bara 2020 pirezidaantiin Tiraamp illee Masriin kana rukutuuf dhaadhatteetti jechuun dubbatanii turani. Piroojeektiin guddichi lammiileen Itoophiyaa kiisii fi sabbata isaanii keessaa gumaatanii ijaaran kun biyyaaf akka kallachaatti ilaalama. Faallaan dhukkuba waggootaaf Itoophiyaa fi Masir atakaaroo keessa galcheera. Egaa Albashir aangorraa ka'an booda Sudaanis Masriin bira dhaabbatteetti. Muummeen ministeera Abiy Baati fulbaanaa keessa akka eebbifamuuf kanaafis biyyoota lamaaniif waamicha taasisaniiru. Hidhii yeroo xumuramu akka Afrikaatti piroojeektii guddicha bishaan irraa hojjetame ta'a jedhame kun xumuramuun Masriif maal jechuudha Itoophiyaaf? Itoophiyaan lammiilee biyyattii persentii 60 dukkana keessa jiru jetteef ibsaa dhiyeessuu fedhi kun akka barbaachisu miti. Masrii fi Sudaan immoo amma bishaan nutti yaa'u ni hanqisa jechuun yaaddoo himatu. Itoophiyaan yaaddeenaa jechuun dubbatti. Ministeerri muummee Abiy Masrii fi Sudaaniif ergaa dhaamanii ergaan keenya ifa jedhani. Hidhii haaromsaa yaaddoo miti carraa walooti malee jechuun ibsanii. Waggootaaf dhiibbaa dippiloomaasii kan taasisuun ishee kan ibsamu Masriif kun maal jechuudha? Dr. Buzunaa Yimaan Yuunivarsiitii Kiyuun Belfast UK argamutti barsiisu. Dhimma gaanfa Afrikaas itti dhiyeenyaan hordofu. Masrii fiiga guddaa qaba jedhu. Tokkoffaa jalqabarraa kaastee mormaa turte waan ta'eef dafee waan xumuramu ittiin fakkaanne ta'a jedhu. Biyyoonni adda addaallee laga Abbayyaa irratti hojii misoomaa hojjechuu yoo barbaadan akka isaan dhimma kan ariifachiisan taasisa jettee hedduu yaadda'uu dandeessi. Gama kaaniin bifa gaariinis ilaaluu dandeenya yaada jedhu qabu. Masrii fidhi kun ijaaramee xumuramuun bu'aa guddaa ni qabaata jedhu. Tokkoffaa humna elektirikaa Itoophiyaa irraa gatii gadi aanaa ta'een argachuu ni dandeessi. Lammaffaa laga Abbayyaa irratti ijaarame kan qabdu Masriin amma bishaan to'achuuf illee gargaara yaada jedhu qabu. Yeroo adda addaatti bishaan Itoophiyaa irraa gara Sudaanii fi Masrii qajeeru lolaa uumaa tureera. Kanaaf hidhi jiraachuuf kan hambisuu mala jedhu. Bishaan gara isaaniitti seenu hanga ta'e to'annaadhaan akka deemu waan gargaaruuf bu'aa guddaa qaba jedheen fudhadha. Si'achi Masriin mormii itti fufti moo itti hin fuftu? Masriin bishaan itti fayyadamtuuf gara caalu bishaan Abbayyaa kanatti dhimma baati. Kanattis ijaarsi Itoophiyaa kana dura hambisa jechuun yaaddofti. Kana dura humni bishaan bira ga'u persentii 2 osoo irratti lafa jallisii hektaara 80,000 ol irra jiru ni gogsa jechuun dubbattee turte. Erga Itoophiyaan ila kana xumuruu beeksistee booda mormiin Masrii itti fufamuu dhaabbachuu danda'a. Mormii fi walgaarreffannaan Itoophiyaa fi Masrii gidduu ture kan ammaa jalqabe osoo hin taane baruma koroniidhaan durallee akka ture eeru Dr. Buzunaan. Bara koronii dura bara 1874 akkasumas 1875 keessa Masriin laga Abbayyaa wal qabatee sodaa hedduu qabdi jechuun dubbatu. Warri sodaa kan uume immoo warra koronii Masriin bulchaa turani. Sodaan yeroos ture hanga ammaatti illee akka jiru eeruu wanti kun akka itti fufu dubbatu. Itoophiyaan laga Abbayyaa irratti humna elektirikaa maddisiisuuf hidha ijaaruun ishee kallattiidhaan miidhaa cimaa irraan geessisa osoo hin taane sodaadhuma jirurraa ka'ee mormu. Yoomillee unuma mormu jarri. Waggaa 100 duranii mormu, waggaa 30 duranii mormu, gaafa dhakaan bu'uura kaa'ames mormaa turani.